Koomishiniin naamusaa fi farra malaamaltummaa Oromiyaa leenjii hubannoo cimsuu qondaaltota naamusaa sadarkaa naannoo godinaalee magaalotaa fi seektaraalee qooda fudhattoota biroof kennee jira. Leenjii hubannoo uumuu kanarratti argamuun yaada ka'umsa marii kan dhiyeessan Koomishinii naamusaa fi farra malaamaltummaa Oromiyaatti bakka bu'aa Daayirekteera barumsa naamusaa fi gurmaa'insa bu'uuraalee dagaagina naamusaa kan ta'ani obbo Jamaal Hajjii malaamaltummaan rakkoo guddaa biyyaatii jedhani. Malaamaltummaan miidhaan dubartootaa irratti gaggeessisu kallattii hundaanidha. Kallattii hundaan yeroo jennu kallattii siyaasaatiinis diinagdeetiinis hawaasummaatiinis miidhaan dubartoota irratti geessisu qaamolee dhiiraa wajjii wal biratti qabne yoo ilaallu daraan olaanaa ta'uu isaati. Seektaraaleen mootummaa Koomishiniin naamusaa fi farra malaamaltummaa qindoominaan waliin hojjetu keessaa tokko Biiroo Barnoota Oromiyaati. Bu'uurri malaamaltummaa rakkoo naamusaa ta'uu kan kaasan hoogganaatti aanaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Galaanaa Walda Mikaa'el rakkoo malaamaltummaa bu'uurarraa hiikuuf sirna barnootaa irratti hojjechuun murteessaadha jedhan. Barnoota gadaatti barnoonni safuu hin kennama jechuudha. Mooraal edukeeshiniin hin kennama. Kana jechuun mooraal istaandaard dhaloota qabatu bahaa jechuudha. Kanaafuu achi keessatti egaa barnoonni kana yoo godhu barsiisota irrattis hojjechuu qaba. Isa qofatu hin taane maatii irratti illee hojjechuu qaba. Hawaasa irratti hojjechuutu nurraa eegamaa jechuudha. Koomishiniin naamusaa fi farra malaamaltummaa Oromiyaa seektaraalee garaagaraa waliin hirmaannaa bal'isuun hanqina naamusaa irratti hojjechaa akka jiru kan himan Koomishinarri Koomishinii naamusaa fi farra malaamaltummaa Oromiyaa obbo Abdallaa Ogatee rakkoo malaamaltummaan biyyarraan gahu qolachuu fi miidhaa gama kanaan dubartoota irra gahu hambisuuf dubartoota gahumsuun barbaachisaadha jedhan. Rakkoo siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa kana qolachuudhaaf dubartii gahumsuudhaaf hojii hojjetan waan ta'eef dubartoota irratti maal hojjechuu qabnaadha. Egaa dubartoonni haati waan hunda daa'imni manaa yogguu dhalatu afaan illee ta'e amala haadhaa fudhata. Afaanis haadhaatiin hiikkata. Achi eegalee gara mana barnootaa illee yoo galu baay'inni dubartoota kan manneen barnoota idileen dulaa keejii kan barsiisan. Kanaaf barsiiftoota illee ta'anii haadha illee ta'anii hojjetaa ta'anii akkamitti ijoollee guddisuu akka qaban moobilaayizeeshinii guddaa sosochii uumuudhaan dubartoota asirratti dadammaqsuu akka qabnudha. Iddoo malaamaltummaan jirutti mootummaa cimaa fi biyya jabaa ijaaruun hin danda'amu kan jedhan obbo Abdallaan hunduu cimee irratti hojjechuu qabaa jedhan. Malaamaltummaan bakka jirutti mootummaa cimaa ijaaruu hin dandeettu. Lammii biyya jaalatu uumuu hin dandeettu. Lammii hojjetee argatu osoo hin taane namni hatee karaa qaxxaamuraatiin duroomu uumutti deemtaa jechuudha. Qabeenyi biyyi horatte, qabeenyi uumamaa, qabeenyi lafa jalas kan lafa gubbaallee karaa sirna qabuun ittiin fayyadaman. Hirmaattonni leenjichaas leenjii kanarraa hubannoo gaarii akka argatan dubbatu. Miidhaan biyya irratti gaggeessu biyya qofaa irratti tun ta'in misooma diinagdee fi hawaasummaa biyyaa irratti qabu hubannee hawaasni keenya immoo biyya kanarraa maal argachuu qaba, maal argachuutu qabu immoo maal dhabe kan jedhu sana hubannee akka irratti hojjennuufidha jechuudha. Dhaloota boruu malaamaltummaa balaaleffatee naamusa gaarii horatee guddatu ijaaruudhaaf qooda guddaa qaba jedheen fudhadha leenjiin kun.